namichaa fi intaloon suni maal akka yaadan hin beekamu garuu mucayyoo yeroo darbe maraattee suuparmaarkeetii keessaa namichi qabee fide jedhan sana dhoskanii kennuu didanii maal yaadaniitudha. Gadi dhiyeessuu didan miidiyaattis firattis kennuu didan jedhaa jiru jechuudha. Maal yaadaniitu nagaan siniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kakuu akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa haa ta'u. Mucattiirra dhiibbaa baay'een gaara dhugaa waaqaa jechuudha. Obboleessi itti argame an obboleessa ishiiti jedhee yeroo gaafatullee dhiyeessuu didan ittis kennuu didan iddoo jirus himuu didanii jechuudha. Namichillee jechuudha namichis akkasuma namichi fide sunillee Saawud Arabiyaa keessa jiraata malee lammii Saawud Arabiyaa miti namni sunuu jechuudha. Kan amma namichi sun achi qabee fide achi suuparmaarkeetii keessaan arge jedhee fide isheetti kenne jechuudha. Jarri lamaanuu maal akka yaadan walii galanii jechuudha. Viidiyoodhaanii eengadde jechuudha laayifii irratti haasoftee dukkaneessiteedhaan of agarsiisuu diddee'an intaloon jechuudha. Intaloon isheen mucaa kana viidiyoo waraabde. Ilaala gaafuma viidiyoo waraabdee gadhiistellee akkas ta'uu ishii qofa malee viidiyichi kan agarsiisu iddoonsa akkasidha bakki isaa akkasii iddoo akkasii jirti amma jettee iddoo jirtullee hin himne jechuudha. Dafanaadhuma mucattii qofa agarsiistee achumarraan ofiishii immoo laayifirra yeroo waaman immoo laayifirra hin seenti shabakaan na dideettee baatti seenti hin baatti sanummoo dukkaneessite jechuudha. Yeroo seentullee dukkaneessite seentii jechuudha. Dhuguma namoonni baay'ee tokkotti aaranii maal akka isaan barbaadan hin barre jechuudha. Namichi ishee fide suni masriidha jedhani masriidha doktariidha jedhan namichi ishee argee fide suni jechuudha. Garuu mucaa sana gadi dhiyeessuus hin barbaanne kennuus hin barbaanne warrillee argamanii obboleessillee ani obboleessa jedhee bilbilee obboleessattillee kennuu didanii nama kamittuu kennuu didanii jechuudha. Mucattiin amma nagaadhuma ishiitii nagaadha haala gaariirra jirti jetti yeroo dubbattu. Garuu mucattii kennuuf si agarsiisuus hin barbaanne maal akka yaadan hin beekamu dhugaa waaqa maal akka yaadan mucattii irratti bakka jirtullee himuu hin barbaanne aga ammaa jechuudha. Haga kaleessa laayifii kaleessa galgalaatti jechuudha. Galgala mitiidha kan seenanii haasaan laayifii kaleessa galgalaatti ammas ijoollee walitti qabamanii gaafataa turan gara nama 2,000 jechuudha. Takka hin seenti laayifii takka hin baati intaloon sun jechuudha. Intalli isheen sun namichillee eeyyamamaa miti jedhan isattillee bilbilallee innillee hin haasa'u jedhan isattuu jechuudha. Isheen amma isatu fidee jette isheen isatu argee fidee. Kanaafuu anis hojii koorran jira anas dhiibbaan narra gaha. Ani akkam barbaadetti ajajuu hin danda'u. Maal akka barbaadan garuu as keessa dhugaa shirri wayii jira lalaala. Isheen maatii ani akkas jedhee himuudhaaf iddoo kana maal jedhee himuudhaaf yookaan kotta fuudhaa hedduudhaaf hin danda'u. Ani hojii koorran jira. Anarras miidhaan narraan gahama. Kan fide immoo namichadha. Kanaafuu namichaan walii galaa itti ishi jedhan namicha irratti yeroo bilbilan immoo namichi bilbilallee hin kaasu yookaan immoo doojii jira fa'aa jedhu yookaan immoo irra feefaa jedhu. Mee maal yaaddu isin dhugaa waaqa baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Namoonni kun maal barbaadanii mucattii kanarraa maallaqa barbaadanii moo mucattii kana maal godhu barbaadanii moo erga dura fuula ishee agarsiisanii ka'anii deebisanii immoo ergee akkas jedhanii dhoskanii namni ishuma as baasii ishuma laayifii irratti achas nu baasii ishuma nutti agarsiisi ergi gaafa viidiyoo sana waraabdee agarsiiste ergasiin agarsiisne baay'ee kana beektu ergi gaafa sana hoy sana viidiyotti sana qofa waraabdee mucattii sana achas agarsiiste ergasii abadan hin agarsiisne guyyaa meeqadha ergasiin agarsiisne jechuudha. Intaloon sun iddoo jirtullee hin himne namoonni wantini nuu kenni hin dhufna isas maalii jennaan lakki waan hundumaayyuu jechuudha. Ishi iddoo isheen jirtu barbaan dura ishi iddoo isheen baate barbaannaa dura iddoo isheen mana isheen baate sana barbaannee meeshaa achi qabdu shaanxaa achi qabdu waan hundumaa xumurree barbaadaa jirra. Ganaata mucattii ishee kana waan isheen irra jirtu uummata faana achis dhiyeessanii mari'atiin
haala isheen keessa jirtu hin himin, fayyummaa ishee hin ilaaliin. Ganaa maal jedhu iddoo isheen baate barbaadaa jirra. Mana isheen baate sana barbaadaa jirra. Iddoo sanaati. Dallaalaa ishee hojiitti erge. Dallaalaa hojiitti erge barbaadaa jirra. Yoo mana sana arganne yookaan iddoo sana arganne waanuma tokko dallaalaa ergellee hin barraa. Meeshaa ishee fuunee fi shaanxaa ishee fuunee fi waan hundumaa fuuneetu achas dhiyeessina jedhan. Maal jettu sinam? Maal jettu dhugaa waaqa mucattiirra maaluma balaa maaliitti dhufee dhugaa waaqa yookaan obboloonni dhugaa waaqaa tuunni tokko amma kun obboleettii kooti jedhee dhugaa waaqa baay'ee tokko gaddee bilbilee natti himi iddoo isheen jirtu naquun namsiisi an obboleessa ishiitidha jedhee jechuudha. Ammallee isaan obboleessa jedhus isaan hin shakkan. Isa ofii isaanii immoo hin amanamne ofiima isaaniiyyuu uummatattuu gadi hin baasne uummatattuu hin agarsiisne. Namni baay'een dhugaa waaqa haatillee dhageesseetti jechuudha. Haatillee biyyaa jechuudha. Namni amma kana dhiphatee fi haa ta'uuti namoonni isaan engadda laayifii seenanii akkas godhanii ba'an dhiisanii daganaa kaleessa moo laayifii irratti mari'atanii ammas namni 2,000 ol jechuudha walitti qabamee mucattii dhiyeessuu didde. Mucattii as dhiyeessuu didde jechuudha. Mucattiin haalli gaaliirra jirti. Maal irratti yaadaniitu dhuguma anna dhibaa irra jechuudha. Maalirra duraan akka furmaata argatuuf kan isheen atattama sanaan mucaan musliima baay'ee mucayyoon musliimadha. Mucattiin musliimadha. Atattama sanaan haala sanaan akkanatti akkuma isheen achas sammuu ishee tuqame achas baateen waraabdee gadi baastee ergasii immoo nan tasgabbeessaa dura maal godha itti guyyaa muraasa kana keessatti waan tokkotti uffistee haala tokko namni nama yeroo argatu xinnoo ishee fooyya'aa deema. Namni nama yeroo argatu yoo itti dudubbatan waan tokko yoo itti himanii xinnoo ishee ofitti deebi'aa deema jechuudha. Hunda deebi'uu baate. Akkasuma gooteellee gara miidiyaatti dhiyeessitee gara obboleessaatti dhiyeessitee obboleessi baay'ee biyyuma Arabaa keessa jira waan nama dhibu. Obboleessi isheellee biyya Arabaa keessadha kan inni jiru. Kana hundumaa ta'u namni gaafatu dhiyeessuu didanii siniin jedha gaasin maal jetta maalirraa yaadan jettu namni suni ofii isaatiif iyyuu lammii Saawudii miti Masriidha. Masrii ta'ee Saawudii keessa jiraata. Ofiisaas akkas godhee fidee ka'ee maal yaadan jarri lamaan isheen Itoophiyaa sanaa fi namichi Masrii sun maal yaadaniitu guyyaa afurmoo sadaffaadha ammoo guyyaa sadaffaa moo arfaffaa kana mucattii kan ifa baasanii uummatatti gadi hin dhiyeessine yookaan akka biyyatti galtuu fi haala mijeessaa fi bakka asuma haa teessu iddoon isaa akkas nageenya ishiif kunoo namni fedhellee dhufee ilaaluu danda'a yookaan immoo namni itti gaafatamummaa fudhatu dhufee nurkaa fuudhuu danda'a. Jedhee akka biyya galtuufillee haalli hin mijeessamneef dhugaa waaqa. Mucattii baay'ee tokko garaa nama nyaatti miskiina.